maal jalaa goota hajji jala hajji biraa maal goota hajjiin jaarsa xiyyaa nan jettee takka dawwaltee hajjiin jaarsa xiyyaa garaa hin isaaf qabaa yaanii Raayil masitti taphataa ture. Bilbila garaagaraa jijjiiree namatti bilbilchiisee deetuma faana turte akkuma argamu akkuma beektani kanaaf isii Raaheliin waan isin kana gootee fi waan isin kana hunda daleeddeef osoo kana bichaan ta'e waa hedduu daleeddeef. Abjuun koo raawwate milkiin koo siin tole dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Yoo yaasama harka fuunee hordoftoonni Saaroo Entertainmentii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaadha galata waaqayyoo isinii jechuu barbaada har'as walitti deebineetti jirra jechuudha. Yeroo tokko jechuudha waan nuti dhoksaatti goonu miidiyaa irrattis ba'ee akkasumallee bakkee ba'ee nu qaanessa jechuudha. Dhugaa fi ulfii bultee mul'atti yookiis immoo bultee miidiyaa fudhatti yookiin dirree fudhatteedha miti Oromoo yeroo ammaaf jechuudha. Akkasumaan immoo miti jechuudha. Yeroo baay'ee waan tokko dhoksaatti sharris ta'e yookiin waan dalgaa ta'e yookiin waan dhoksinee nama tokko miidhuudhaafis ta'e fayyaduudhaaf waan tokko dhoksinee goonu. Garuu adeemsa keessa akkuma ulfii yeroo jalqabaa mul'anni adeemsa keessa mul'ataa deemu sunillee mul'ataa deema jechuudha. Waa malee isin hin jenne jechuudha. Egaa akkuma isin beektanii fayyoon haajiitti waliin turteeti jechuudha. Haa ta'u malee fayyoon doorsifamaa turte viidiyoolee waraabdee turte jechuudha. Eenyu akka doorsisaa ture eenyutu akka silkiidhaanis ta'e yeroo deddeebiidhaan ishee doorsisaa hamaa irratti eegisaa kan ture eenyu akka ta'e garuu har'a bakkee baatee jirti jechuudha. Sababa maaliifis akka doorsisuun gaggeeffame ifatti mul'atee jira jechuudha. Eenyu jechuun keessa hin hafu. Kanaan dura dubartii wayii si jijjiiramaa bilbila si jijjiiraa si bilbilanii. Isaan kanaan ta'anii maal jalaa goota hajji jala hajji biraa maal goota hajjiin jaarsa xiyyaa nan jettee takka dawwaltee hajjiin jaarsa xiyyaa garaa hin isaaf qabaa yaanii mana hunda naaf reessee jira isaa wajjin hin jireenya. Nama sanillee si agarsiisa. Dhoolu saaltee qabdee hin hodhiin tole. Hin hodhiin hin hodhiin sin jedha. Eessa jira? Gasii beekamaa isin maddee kennee Raayil bitara. Raayil masitti taphataa ture. Ayyaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkuma beekamu dhalaa waa itti man hanga dhaqxee ijaan agartutti hin deebitu bilbila garaagaraa jijjiiree namatti bilbilchiisee deetuma faana turte akkuma argamu akkuma beektani kanaaf har'a caaltuu fi hajjiin jaarsaaf jaartii ta'anii itti fufuu faayyoon immoo maal akka jedhu. Eenyu akka ta'e Raayilidha jechuudha. Maaliif jalqaba immoo Raayilii fi caaltuun immoo hiriyyaadha jechuudha. Hiriyyaa amanamtuu akka kanaa qabaachuun yookiin immoo yeroo nam tokko rakkoo hamaas ta'e rakkoo namaa isa qunnamu akkasii qabaachuun immoo hedduu nama boonsa jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa kana keessatti hiriyyaan badaan gasmara dhugaatiin kan namatti siqus ta'e dhugaatiin kan namaaf oolu muraasadha jechuudha. Hin jiru jechuu osoo hin taane hiriyyaan dhugaa ni jira. Garuu yeroo ammaa kana keessatti baay'ee haphataadha yookiis immoo sadarkaan isaa dhiphoodha jechuudha. Haa ta'u malee hiriyaa caaltuu jechuudha. Maaliif hiriyyaa isheeti waan ta'eef gaafa abbaan manaa hiriyyaa ishee nama biraa fuudhanii biraa wajjin jiraatu aaruu dandeessi erga hiriyyaa ta'eeti hiriyyaa kee minquuqamtoo ta'e hiriyyaa dhugaa miti jechuudha. Saniif egaa isheen doorsisaatti kan isheen turte bilbila biraa jijjiirtee jechuudha. Akka isheen dhiistu akka isheen haajirraa adda baatullee namni gahee fi yookiin shoora taphataa ture eenyudha Raa'el turte jechuudha. Kanani ulfii ganama yookiis immoo akkuma jalqaba dhokatu galee adeemsa keessa mul'atu dhugaa fi ulfii akkuma Oromoon jedhu sana adeemsa keessa guyyaarraa immoo yaada isheen yookiin immoo kaayyoon isheen irraa adda baasuudhaaf yaalaa turte sun milkaa'ee fi har'a immoo bakkeetti ba'ee jira jechuudha. Maaliif caaltuun gara eemanitti deebite haajijjiin akka jireenya eegaltuudha yookiis immoo akka isheen haajijjii walitti deebitudha. Hunda keessatti baga walitti dhufanii. Asuma keessatti immoo namoonni koomintiin garaagaraatiin arrabsatan garuu dhiisaa maaliif hin gadallee isin dubbadheera namni maaliif akka viidiyoo hojjetu abbaa sana qofa beeka waan ta'eef akkasuma immoo viidiyoon isaanii immoo barnoota guddaa qaba dhugaa dubbachuudha waan hawaasa keenya keessa jiru waan ta'eef caaltuun amma gara Yemenitti deebitee jireenya ishee eegalteeti jirti. Raa'el illee kanuma kan isheen barbaadu yookiis immoo kan isheen caaltuutiin illee haasa'aa kan turte hiriyyaa isheetti dabalatee immoo fayyoon immoo akka irraa adda baatee hiriyyaa ishee abbaa manaa hiriyyaa ishee adda akka isheen dhiistu barbaada turte har'a immoo milkaa'ee jira anatu akkasii godhee sababa wajjin lafa keessa ibsiteeti jirta jechuudha jira. Kanaaf hedduu namatti tola jechuudha. Dabalatee immoo jechuudha otoo yeroo sana dubbattee ta'ee tarii miidhaa guddaan Raa'elirraan gahuu dandeesse jechuudha. Akkasumallee isheen dubbataati kan isheen turte jechuudha. Eenyu fayyoon maalirraa qabdi dhaltuun yookiis immoo namni shamarran kun maalirraa qabdi kan jedhuun dhaadata nama turtedha. Har'a garuu
dhaadachuu hin dandeessu maaliif ree haati galma ganamaa harkaan qabatteetti waan ta'eef jechuudha. Mee viidiyoo lammaffaa Isiis Raaheliin waan isin kana gootee fi waan isin kana hunda daleedeef osoo kana bichaan ta'e waa hedduu daleedee jirti waan ta'eef kana as duratti miti ka wal gaafannu uummata duratti miti. Garuu ani ganaa qimii qabatteeyyo. ganaa gaafachuu xiyyaa waan hin oolledha. Maaliif hedduu takka waan rakkisteef hedduu takka waamee kana goote maal jeetiin himagaa. Garuu wallaahi amma uummata dura waan takka isin hin jiru walirraa hafalachuun keenya waan hin oolle. Takkiti sana abdachuu qaba. Zaachana kanaan dalagu. Booda daahir waa takko taana mataa keetti raabuudha. Maaliif uummatuma duratti itti dhaadachaa jirta waan ta'eef. Zaaman akkanaan dalagu sin jedha. Zaama akkanaan irra dhaabi. Kanaaf Raahel isima yaaddee Raahel ammallee jechuudha dhaadataati jirti jechuudha sinniisu amma uummata duratti ta'uyyuu sinniisu sirraa kaffalachuun koo waan hin oolle jetteeti jechuudha dhugumatu jalqaba dhageessetti akka Raahel akkas gochaa jirteeti waan wal dhiisan yookiis immoo salphaatti wal dhiisan miti jechuudha isheenillee dubbatteetti jechuudha ammallee taanaan immoo gahee yookiis immoo qiimii an sirraa qabu kana dirqaman sirraa kaffaladha maaliif waan baay'ee dalagdee jirti na doorsisaa jirti kallattii garaagaraatti na doorsaati kan isheen turte waan ta'eef ammallee irraa kaffaladhu malee hin dhiisu jetteeti kan isheen jirtu jechuudha. Egaa akkasumallee uummanni immoo kana booddee yoo dubbattee akkasuma immoo yoo kana booddee yaada biraa kaastee nuti illee sin dhiisnu jedheera maaliif irra caaltu jaallata ka uummanni haadha manaa gadamaanis waan ta'eef caaltu nama laqabeettidha waan ta'eef ishee namni illee ni jaallatas akkasumallee kabajallee akkaataa itti simatan illee adda waan ta'eef uummanni immoo irratti ka'aa jira jechuudha ganaa xoorinnetii kan biraan eegaluuf natti fakkaata. Kanaafiyyuu yeroo raftan illee yeroo baay'ee ofirraa eeggadha rafaa yoo isin irratti xoorinnetiin akkasumas hin qaqqabuun isaa waan hin oolleef isin jechuu barbaada. Egaa nan gosa hedduu ulfaata gaa jireenya nama tokko keessa galanii dhaqanii jireenyaa fi adeemsa eegalanii jireenyichi immoo deebi'ee kan nama jalqabaatti gaafa deebi'u baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Fayyootis kan carraa kee hin dhabdu kan carraan keessii ka'e yoomiyyuu hin dhabdu jechuudha. Namni kamiyyuu akkasuma hancarraa kee eeggadhu yookiis kan carraa kee siif barbaadadhu si jechuu barbaada. Saara kanaaf namoonni kan biraallee jireenya namaa keessa fayyoon akkasittanii fayyoorratti hin duulinaa hireedha waan ta'eef namni koo jaallatee miti kan waa tokko keessa galu jechuudha. Kanaafi haziillee haati manaa kee ganamaa kan taate si deebiteetti waan ta'eef seeraan qabattee waliin jiraachuu jireenya milkii fi kan gammachuu akkasiniif ta'u isiniin jechuu barbaada. Akkasuma hedduus immoo nama gammachiisaa kongiraa caaltuunis baga deebitee hajiillee baga gammadee akkasuma uummanni yemen keessa jirtan yuutuubaroonni hundi keessanii an dinqisiifattuu keessanii waan ta'eef hedduun isin jaalladha isin kabaja. Hojiin keessan immoo barnoota kan qabuu fi kan nama bohaarsu qofa osoo hin taane jiruu fi jireenya hawaasaa keessatti maaltu akka ta'aa jiru kan calaqqisiisu bifa diraamaas ta'e bifa piraankiis ta'e akkasumallee seenaa dhugaarratti hundaa'es ta'e kan isin calaqqisiisan hedduu kan namatti toluudhaan isin jechuu barbaada. Hanga ammatti kan isin wajjin ture ana Saaroon Intarteementii irraa yaadaa fi komii kan qabaattan immoo barreessuu dandeessu jechuu barbaada. Nagaan tura.